Kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun qophii iyyaafannoo televezyiinii OBS qophii iyyaafannoo televezyiinii OBS'n gara kibba Oromiyaatti gadi buuneeti gammoojjii kibba Oromiyaa kanatti gaaf gadi buune qabsoo Oromoo iyyaafachuudhaaf haala mijataa baay'eetu jira. Manguddoota baay'ee qabsoo Oromoo keessatti ifaajee gurguddoo dabarsantu gammoojjii kibba Oromiyaa kana keessa jira. Garas gadi buune achitti manguddootuma akka amma jennu kana argannee waliin gatteenyee haasa'uuf jennaa turtiin keessan nu wajjin haa ta'u imala qabsoo Oromoo waan baay'ee qophii kanarraa hubattu nu faana bu'a. Kan amma na biratti argitan kun dokumentiin harkatti argitan kun kanuma isaaniiti akka jiru mara isaaniitu nu barsiisu. Maqaa isaanii yoo fudhanne amma kun waraqaa isaanirratti mootummaan dargii bara sana barreesse Haji Muhammad Quttaa jedhamu. Haji Muhammad Quttaa qabsoo Oromoo keessatti maal dabarsanii maal fakkaatu eenyu fa'aa wal beeku har'a nutti himu jechaadha. Asitti argamnee suuraawwan kun kan isaanirraa fuune dokumentiiwwan kun bara dhaabbileen Oromoo shanan waltaan keessa jiru ragaa gaafas harkatti qabatanii waraqaan kun itti dabalee immoo waan kan afaan Arabaatiin barreessan afaan Arabaatiin kan barreessan isaanii dokumentii isaaniiti amma isaanirraa argan suuraawwan namoota baay'eetu irra jira seenaadha jedhan maal akka ta'e illee in odeeffannaa turtiin keessan wajjin haa ta'u isiniin jenna baga nu eegdan isiniin jenna jalqaba. Eesh baga sinillee nuftanii nu gaafattani. Tole. Maqaa keessan anuu beeksise. Mee dhaloota keessanirraa qabsoo Oromootti maaltu isinitti hammaannan gara qabsoo Oromoo seentan? Qabsoo Oromoo gaafa durii wanni irratti itti seenne nuutiin ilma xiqqaadha. Zamani sun zamana Hayila Sillaaseeti. Lafa keessatti guddannee gabbara biyya keenya gabbarsiisanii namni jaartolee duddatti citaa hamsisanii warra ammoo dambanyaa jedhamu geessanii jaarsolee citaa baachisanii beera ammallee dhagaa daasisanii rakkoo namni hin jiru abbaa lafaa jedhanii san malee namni kun waan hin qabanneef mirga tokkollee waan hin qabneef nami keenya mirga dhabee mirga abbaa haqa mirga abbaa lafaa mirga abbaa dubbii mirga abbaa hojii dhabnaan kanumarratti mari'annee rakkoon nuti guddattee itti nu kaache malee waan dhibeen itti nu kaasan jiru rakkoo san keessa ba'uuf itti kaan. Eessa ture dhaloonni keessan bakki kun isinitti hammaate biyya kam ture? Bakki itti hammaate Waadara jedhanii gaafa sani awuraajjaan kun Sidaamoo xaqalaa Sidaamoo jedhanii awuraajjaa Jaanjam jedhanii wardaa Waadara bakka Tuulam Odaa Diimaa jedhanutti warri keenya achi qubata achirratti rakkoo horii keenyallee laakkawanii birrii irraa fudhatanii dandeenye gurgurachuu hin dandeenyu galfachuu hin dandeenyu rakkuma kana nu kaase nuti faa anafa taanee Canaa Shaaroofa taanee Abdullaahi Raasaa Kameefa taanee Heebaa Moollaafa taanee Aliyyee Ideemaa taanee maan taana jennaan abboo warra kana akkanaan buluu hin dandeenyu kaanee itti firraa dhoowwuna jennee itti kaan. Qawwee durii wanni qawwee wanni itti jira xaaliyaan irraa kaate Albeenii faa ammallee Dabaqalaa faa Minishirii faa jedhanii wama kanatti obboleessi kiyya gaafa dur xaaliyaan kaatu qawwee arfan tokko fudhatee jira takka irraa fudhatanii sadiin qaba kanuma qabannee itti kaane ammoo kana keessattu atoonuuti giseen nu kaanu kun gaafa zamashaan dhufteen dura atoonu waan kaan keessa jirru galgaloo garaa daafa jedhanii warri kun guddoo carraaqaa ture ammallee soraa balakkootii fi kimbiloo barakkoo jedhanii warri kun guddoo carraaqaa ture atoo kana jirru ijoolleen zamaachii nutti dhuftee warra sallee keessa gallee waliin hojjetan. Mee akkaataan isin mukatti baatan silaa yoo san shiftaa isiniin jedhu miti? Shiftaa jedhanii. Mootummaa yoo sanii eenyu ture? Mootummaa yoo sanii Hayila Sillaasee. Hayila Sillaasee ture? Achumaan dargiin isinitti dhufe? Achumaan dargiin nutti dhufe. Mee dargiin Hayila Sillaasee nagam wal gootan? Hayila Sillaasee guddoo wal goone warri Jinneera Waaqoo Ombir fudhatee a'ee waggaa torba isaa keessa harka kennatee ammoo waan guddoo wal godhan a'iin gaafa sanii akkanaatii miti fuulduraa duubaan dhaabatanii ammallee ijoolleen teennallee rophilaa oofti kanuma fa'aa nu rukutti horiillee nurraa daaraa godhanii nullee daaraa godhanii guddoo wal dhimne. Hayila Sillaaseen isin hidhee Hayila Sillaaseen moo takkaa isin argan? Samana Hayila Sillaasee sanii atoo lolli kun hin dhufin duratti nu hidhanii jiran. Asii adoolaan nu hidhanii ergaa lamnu geessanii wanni nu hidhan gaafa san
Haile Sillaaseen awwaajii tokko baase awwaajiin inni baase sun waan mangistiin jaalatan jaaladhaa biyyi jettee waan ta'e awwaajiin sun waan jedhu namni martinuu kiristaana haa ta'uu jedhan. Kiristaana haa ta'uu jennaani gujii namni daarimuun indite diddaa san keessatti nu hidhan anafaa aliyee faa aliyee haji aliyee ideemaa faa ammallee Hussein Cirrii faa ammallee Haji Hasan Eebbaa faa nama hedduu nama kaan maraa kuni gama gannaalee gama baqatee kun gadi garna geellee kana baqatee warri hafeen hidhamee nulleen eegee duubaanii da'awaa kisiisan xatoo jirru dubbiin tun dhumate malee hidhamnee jira anilleen waggaa sadii hidhame Haji Aliyee falleen hin hidhamte ammallee loosaa abbaa wandoo jedhanii harka caccabsanii sun gaafa san wanni gaafa san akkas ta'e kiristaana ka'a jennaan kiristaana diduu irratti. Tole achi booda isinitti ammaan mukatti baatan qaba achi mukatti baatan. Lolli jajjabaan achi booda mootummaa wajjin wal dura dhaabattan maqaan yaadattan jira. Guddaa. Maal fa'a? Loli ka gaafa Haile Sillaasee lola gannaaleeti malkaa gannaaleeti gamatti ammoo loli gara Arusiitti lola argannoo lola malkaa argannoo lola ammallee malkaa amaanaa amma jedhan kana malkaa amaaraa jedhanii kana mitti dhufe lola yaadotii lola oborsuu lola bidiree lola ammallee hangeetuu lola cirrii lola diidadeeyye lola xiqqaa miti. Kanarratti ammoo keessattuu ka gaafa amma gama walaabuu sanii ka madda walaabu ka laga beekta ka kaffannee ka ammallee laga hoola ka dhiigii horii laga lola'ee amma itti yaadadhee deebi'aa lagisen kun bidireen as garana horiin dheebotee dhumee jiru gaalaaloon achitti rophilaan fixanii dhiigi laga lola'e. Laga qalmaamoo maal jedhan yeroo tokkoon illee dhageesse. Kana keessatti ka irra itti isin miidhamtan kamii ka itti diinamiitan kam loloota kana keessa? Lola gaafa duraasani loli itti miidhamne lola kaffannee lola argannu ka ammallee Abdullaahi Magan itti du'e lola ammallee bidire ka ammallee boruu odaa itti du'e lola ammallee maqaan isii eenyu oborsu ka katamaallee keessaa baasanii jiran lolli itti miidhamin hin jiru gaafa duraasan irra guddoo haa miidhamnu malee nu nama miidhaa turre injifataa turre. Gaafa eegee duuba Kornee Daffaraalleen dhufee Injiinar Jaagamaa Geeloo dhufee namooti keenya nu jalaa bitee nama nutti ergee namni keenya gara lama jigee eega gara namni keenya gara lama jigee miidhamuu jammarree Baalirraa deebi'anii Dallorraa deebi'anii gara keenya duruu afaan daaraa kanatti jira irraa deebi'anii namni kun gadi galee kun as Amaara galee akkasitti lolli miidhaan hamaani ka abbaa sirbaati. Ka isin diinamiitti miidhanoo kam? Bakka walta buune dhugaa yoo dubbatan wayyaa miti kan miidhan hin qabne diini immoo gaafa san nu miidhuuf kan nu miidhulleen irra guddoon ilmaan Oromoota nutti erge nutis Oromoo isiinis Oromoo hatta ijoolleen rophilaa haatu ka gaafa amma abbaa sirban fa harka kennadha wanni kennaa jettee waraqaa nutti gadi nattu ilmaan Oromooti. Kan miidhin hin qabnu ammoo nulleen miidhamne isaalleen miidhaman atoo akkana yoo jenne kijiba fakkaata. Nama hagamii isin garuu yoo san nama baay'ee. Nama baay'ee kan hundaaf qawwee eessaa fiddan isinuu kunoo nama. Qawwee hin qaban qawwee guddoo hin qabnu qawwee Soomalee xiqqoo tokko arganne dhoombetta jedhan. Walitti kennaa sanumaa wal gargaartanii? Namni tokko qawwee tokko nama 10 jala deema. Shuguxii tokko nama 5 jala deema. Rasaasa hoo? Rasaasa duddatti baadhanneeti 300 faa 1000 faa baadhannee dhufnaa. Kadhibiin argamu. Kanaan duubatti ammoo qawwee yoo achii namni 10 jala deemu atuma waliin hiikatan walta hidhan akkasumaan namni qawwee wal geessa. Tole akkanatti sirni mootummaa Haile Sillaasee odoo wal ifaajan kufe dargiin dhufnaan isin hin dabarreere? Dargiin dhufnaan nu hin dabarre nutti dabartee. Akkamitti immoo dargii walii galuu dadhabdan eega kaanii wal dhabdanii haaraa dhufe mootummaa haaraa dhufe akkamii walii galuu? Mootummaa haaraa dhufe yoo dhufte qalaadii balleessine mareetuu la araashin jenne gaafa durii namni birrii 10 birrii 8 gabbara namni tokko mana tokko keessa ammoo gabbarilleen itti tuqama birrii 8 jedhanii yoo warra tokko jiraate gara birrii 400 500 ta'a takka lafti ammoo abbaa qalaadarraa fuudhan jedhan ta biyyaa jedhan taani lafti sulleen hin dhiphatte namilleen hin jedhe warra ammoo durii kaan qorqaa jedhanii hin qaban rakkoon tulleen hin buutu
atoo waliin jirru duuba asii ka'anii atoo ijoolleen zamaaciitu waliin gorsaa jirru atoo biyya keessa yaa'aa jirru sooyyama surruu jedhanii dhaqanii achitti taakkalaa wal ta'eefa nama keenya wal tarartee nama 370 bakka tokko fixxe nama 165 bakka tokko fixxe ati nama 400 way namni tun nama 370 mana tokko keessatti manatti naqanii fixanii ibiddaan kuma nama tokko kabaa'e amma jiraatuun beeku malee bara giddaatti bara duraallee hin jira karaa kun gumi uraaqaa san jira tokko nama tokko reeffa jala keessaa bahe malee namni 400 way akkasii dhumatee bade caaltuu taate asillee biyyin kaate biituun kaanaan amma wal mari'annee canaa shaaroofa taane xulaafa taane abbaa Huseen canaa iyyuu Jeneraal Waaqoo iyyuu taane wal mari'annee gadii warri keenya ka dur nurra hafe kuuriyaa dhaqee wabaratee namni 700 nutti dhufe malkaa waddeessaatiin marii wal takaane ammaan tana duuba warra kana dhaaneetiif irraa dhoowwina jennee amma ganaa kaan yoo kaanu asiif Soomalee jidduu lamaan bultii 28 bulle miilaan ka deemu abbaa Huseen illee achi karaa dallootiin ka'e alleen canaa shaaroofa fudhadhee abbaan Huseen kun eenyu Jeneraal Waaqoo guutuuti maqaa ulfinna abbaa Huseen jenna malee Jeneraal Waaqoo guutuuti inni illee achi ka'e nulleen asii kaanee dooloo walta dhufnaan matootiin Soomalee achi nutti dhufte matootiin Soomalee sun Jeneraal tokko Abdurrahmaan Abdii Huseen jedhanii tokkollee Jeneraal Nuur Galaan jedhanii tokkollee Abdusalaam jedhanii waziira ammallee bishaaniitii fi ma'adinaati walta dhuftee achitti nu asii yaane kaan nuutiin gara keenya nama 370 gara abbaa Huseen fa'allee nama 440 nama kaan achi fidanii holkottolii lama nuu fidanii anaaf abbaa Huseen nama keenya fudhannee Soomalee kaane holkottolii kaan anatti keessa yaabbatee ka'ee Sumaalee nuu fide luuqin nuu fidde kuni abbaan Huseen ka'ee Maqdashoo buunee eega buunee duuba gargaarsa Soomalee gaafannee gargaarsa kaan nama keenya kaan barnoota seenanii ji'a 3 nu geennu qawwee takka nu dhaggiin rabbi nu kenne kalaashinkoofin ka jedhan nu gaafasan dhagarre kana fudhannee ol dachaane gaa ol dachaanaan lola yoo jammarru eela adii jabuutii irraa qabne higa galaana geennutti sagan jidduu tana waraanni hin bahee waraanni kunillee nama amma ka duriitii miti bakka maraa bahee dhufee qawwee fudhatee nama 150 gaha itti battaname ka garriin keessa jirtu ka arsiin yooliin jirru ka sidaamoollee nutti dabalamte lola waggaa 4 fi ji'a 7 kana keessa turre adda lolatti lolle yoo jettan tokko yoo na gaafatanii ka dandeenyetti isinii himna qawwee guddoo nu arganne ammoo qawwee Soomalee irraa kadhannee Soomaleellee nu gargaartee ala deemnee Gibxi haa taatu ammallee imaara arabaa haa taatu bakka irraa walta kuruunfannee qawwee guddoo argannee lola kana seenu. Loltan dargiin akkasitti wal dura dhaabatan. Dargiin akkasii wal dura dhaabatan. Dargii hiika gaafa isin seenteeti hiika isin gaafa baatuuti xaatoo walloloo waliin dhagarri addaan kaan gaafa isin baate nuti Soomalee dhufnee Soodaanii buunee Soodaanii irraa Itoophiyaa seenne gaafa 90 gaafi nuti dargiin dhuftee asii kaane akka Orobaatitti 1975 gaafi nu deebine ammoo 1991 bara dargiin kuftee dhuftan. Dargiin kuftee jarran dhufe. Awurooppaa deemtanii turtan egaa. Awurooppaallee deemne. Hin baqattanii? Baqattanii deemtanii? Baqaan hin deemne. Kadhaa wayii deemna malee bakki nuti baqaan dhanne Soomaluu. Awurooppaa maal kadhachuu deemtan? Masaraa kan horii kadhan. Eessan galchitan? Nuti karuma Soomaleetiin galfan. Galaana irra moo? Soomaleellee wama keessaa qabdi nullee wama keessaa qabna. Duuba ka amma Haile Sillaaseen akkasitti darbe dargillee qawweemaa walitti tartan dalgilleen darbe Ihaadigii dhufe gaa. Ihaadigii dhufe. Galtan isinis 91 amma galle isaanoo walii galtan moo akkuma dargitti taatan? Walii gallee atoo dura asin dhufin suyyum masfan Soomalee nutti dhufe hin nuti lafa qabachuu jirra kottaa nuun jedhe akkam qabattan jennaan lafan qabannaa qabachuuf kaanee kottaa jedhe Islaamiyyaa tokkochummaa OLF nu waaman Islaamiyyaa waliin hin jirtanis yoo san gaafa san waliin hin jiru isaan nuti warra san dura turree OLF gaafa isin nutti dhufte
saddeettama keessa. Dhaaba maqaa maal jedhuun turtan isin OLF nu walitti hin dhufin? Atoon dhufin maqaa dhibiidhaan turre. Dhaabuma ofii. Nu dhaaba gaafa tokko hizbii jennee lolle. Gaafa tokko illee sooraa jenna. Gaafa amma isaan OLF kana Soomalee abboo jedhan. Isiniin. Soomalee abboo jedhan. Soomaaleef abboo jedhan. Soomaaleef abboo jechaan Soomalee galbeeti Soomaleedha. Soomaleen ammoo ta waliin jirru Soomalee amma asii ta Itoophiyaa tana. Iyyoo jechaan waliin jecha. Abboo jechaan adda bilisa baasa Oromoo jechaan. Afaan xiqqoon katabanii jira achi keessatti hin agarta. Kana lamiin beekamtan. Kan lamiin beekan. Duuba kana nutti dhufee jennaan ati qabuu hin dandeettu nuttuu qabata. Lakkii jennee suyyumfadin. Suyyumfadinnaan nu qabachuun oollu jedhanii atoo isaan hin jedhin xaaliyaan nu himte lafti qabamaa jirti qoodarraa fudhaa. Yoon qoodarraa fudhannu jettan ifirraa dhoowwadhaa kutadhaa lafti harkaas hin baatee jedhan. Eenyu jedha? Warra xaaliyaanis warra xaaliyaan nu himu. Nu itti rakkinnee yookaan suyyum dhufe nu lafa qabataa jirra. Eessatti isinitti dhufe? Maqdashoo. Maqdashootti dhufe. Nutti dhufe. Nu jalaa kana biyya hin seenne isaan? Hin seenne. Hin to'anne? Hin to'anne. Yoo amma oobidoo ijaaruu jiran amma nu achi didannee jennaan dhufanii oobidoo ijaaran. Isin lafa harkaa qabdan qabdu Oromiyaa keessa? Gaafa sani lafa harkaa qabna. Gaafa san gammoojjii tana mara harkaa qabna. Isin harka jirtu? Katamaa gurguddoo kana malee wanni gammoojjii kana ta'e maraa nutti hojjeta. Waan biyyi illee beektuu gaafattan. Tole. Hin taane. Abaa'oonoo? Abaa'oon 80 nutti dhufte. Eessa ture yoo kana yoo isin as qabattan inni eessa qabatee jira? Inni karaa Harar jira. Karaa Harar jira. Tole. Haa taatu malee. Jarri jaarraa fa'aa jaarraa abbaa gadaa fa'aa? Jaarraa abbaa gadaa gadiin nutti dhufte jaarraa abbaa. Isaanis dhaaba biraati? Jaarraa fi abaa'oon tokko duri. Rakkoo wayiitti rakkoo sana irratti addaan bahan. Addaan bahanii isaan Soomalee dhufan. Duubata isaanii hima Leencoo Lata'aa fa'aa Xahaa Abdii fa'aa ammallee Doktor Taaddasaa Eebbaa fa'aa eenyuun isaan nama torba jeeluun fa'aa gadiin nutti dhufanii waraana kana dhaabaan nuun jedhan. Waraana dhaabaa jennaan madhaabna jennaan waraana maqaa Soomalee abboo jedhan kana dhiiga qabdanii dhiigi kun isin dhiba uummati keenya jeneraallee hedduu achii qabna lafa tana qabachuu dandeenya qawwee tana dhaabaa nuun jedhan. Qawwee tana yoo dhaabaa nuun jedhanu dubbannee xiqqoo irraa dhaabne. Yoo irraa dhaabnu jidduma tanatti otoo dubbannu nuufi OLF wal dhabne. Maal jettee isin namni warri duraan loltan kun lola karaa malee loltanii dhiiga uummataa seentanii jirtanii dhiisaa nuun jedhan. Nuti uummata keenya bilisoomsu waan baaneef bilisummaa argannu malee waan tokko hin dhiifnu jennee jidduu tanatti otoo wal dubbataa jirru nullee Soomaleellee mootummaan isii hin laafte yoo laaftee jettu kaanii OLF illee hin kaate achi. Yoo kaatee deebii ammallee turte nulleen turre achitti. Atuma wabaran atuma wanni jenna atuma nama asii erginee wanni guuru turre jidduu tanarratti amma suyyuu masfan ka amma siin jedhu kun dhufe nu lafa qabataa jiraan tokko ta'a waliin qabannaa jedhan waliin mari'annee islaamiyyaa OLF nu abboon hin jirtu gaafa san abboo Suudaanii baasani abboon tokkochummarraa baate OLF illeen godaa islaamiyyaallee OLF irraa baate malee dhaaba lamaan tana malee dhaabdi hin jirtu atoo jettu duuba didannee murtii murteeffanne hin deemnu jenneen yoo murteeffanne in ka'e suyyufaan galte yoo galte obidoo jaarte obidoo jaarte yoo isin obidoo jaarte irraa baate akka lafa seentu murteeffatte abaa'olleen hin dide abaa'olleen nu waliin dide nu waliin dide nu jala ammoo dide asmaraa dhaqanii akka lafallee alasriyaallee murantu akka aboo ofi ministeera 12 kennan akka lafa tanallee qabatanii waliin bulchan achi mari'atanii dhufan nuutii naf warri Suudaanii dhufee nu fuudhe Suudaanii nu geesse waqta Suudaanii nu geesse OLF illee achi walta dhufan isaan miilaan dhufan nulleen gaafa sanii warra galbeedaa haa taatu Sidaamoo haa taatu tokkochummaa haa taatu waliin makiina rophilaa waraanaatiin noqanii Suudaanii buune walta dhufne hin mari'annee yoo mari'annee jenne kaan amma asittiin dhufne gaafi nu achii kaan ji'a jahaati 91 ji'a jaha akka orbaatitti 91 ji'a jaha achii kaane guyyuma sanii halkan achi buune arafaa asis salaanne bultii 12 buune jennaan rophila tiktimnee asin mari'anna jennee Addis Ababaatti galle
waqtii Addis Ababaan nu buusan OLF miilaan jala dhufte nu warra kaan callatti Awurooppilaanin deemne Hiltoonin nu buusan Hiltoon bullee bultii kudhayya bulluu biyya qabatan yoo kana qabatan seenan kottaa mootummaa ce'umsaa jaarraa waliin jaarrannaa biyya wanni goona jedhanii akkamitti isin dursanii Finfinnee qabatan mee heddumaan Finfinnee akka itti qabatan nu achi jirra hin deemnu jechaa muranneen kaane waqta nu deemnu kana OLF illeen achi hin dhanne isaalleen OBDO maqaa Oromootiin hin jaarre nu dura kanaan dursanii qabatan OBDO akka Oromoo godhanii waliin qabatan yoo waliin qabatan kaani hin dhufne beeta mangistiin seenne alatariyaalleen nu waliin jirti waqta mu'tamara seenan mu'tamara jechaan beektaa miti bahi sabsaaba waqta seenan gumiyyoo seenan alatariyaan namni 12 nurraa baate waqta aliyaan namni 12 nurraa baate nu lafateen qabannee harkaa qabna isin hin barbaannu jettee achi baate nuyi kun walta seenne baartii jedhantan ijaaranii ammaan tana nutti himanii yoo nutti himan kaan beeytaa alatariyaalleen citte wannillee jaarranne OLF ministeera 12 kennine tokkochummaa ministeera tokko kennine islaamii awaan jaarran dhufuu dhabeef ministeera 2 kennine abboollee ministeera tokko kennine warroota kaallee ministeera jaarree bakka mootummaan jaarree namuu ka'aa biyya teessan gorfadhaa tolfadhaa nuun jedhan nulleen biyya tolfachuu yoo kana kaane nu deebisaa nu tanan dandeenyu nu dur akkanan jenne ganaa waliin dubbannee jaarranna jenne waliin mari'anna jenne alatariyaallee akka cittuun feenu inullee dubbiin teenna akkanatti taanu jenne turjubaani kennalleen kuma mallas waliin dubban himu jedhe kumaan itti himi jenneen nun deebina malee asin teennu afaan amaaraa beennaa nuti isan nu beeka akkuma goone itti hime lakki akkasii miti ummati keessa yoo sin jaalatu waan isinirraa jedhan hin qabu namuu ka'a biyya teessan barsiifadhaa jedhanii dhaabannee dhaaba tokkochummaa tanoo dhaabannee UOBL jennee kaanee biyya gorfannu namticha nuti ijaarranne gonni keessa maqaan isii eessa Shaashamannee keessatti Qaasoo Abdallaa jedhanii ijoollummaan teenna tammaanii waliin haasawan ta OBDO gurbaa akkana weete qawween itti baaratte jedhanii gurbaan irra lafa dha'ee nafilleen dhiiga kun biiroo nama dhibiitti goone achi kaani ani karaa kana deema jedhe yoo an asi dhufu abbaa Huseen abbaa Jeneraal Waaqolleen dhufe as walumaan dhufne hoogganaan keessan eenyu yeroo kana Jeneraal Waaqo Waaqoo guutuutti ani itti aanaa isaati Jeneraal Waaqo waggaanaa kenna ani itti aanaa dhufne kaambii gamaa kana arbaasosan nyaanuu kennanii qubanne biyya gorfannaa asitti kunoo addaraasha kana keessatti ammallee nu qa'an qaweemu ka isin awween kan nu qa'u warruma kennu mootummaa warra dhiyaate maal irratti naarre wama dubbanni dubbumarra jedhani nuun duratti OLF irraa gurbaa tokko maqaa isaa laalee ijjeessan asitti ijoolleen tun hin beekti asitti ijjeessanii gammachiisuma warra kana beeka ijjeessanii sila dhuunfamaa wal dhabanii nama ajjeesu moo akkanumatti lafaa kanii nama ajjeesu waraani numan deemu waman haasawanu yooma kana keessatti akkuma wanni godhanii dhaa'uudhan kan kun mana kana keessatti ijjeessan kun mana kana mana eenyutiin mani gaafa sanii bakka bulchaati awraajaa keessa ta'a duri mana kun jaarsi kun taa'u maqaan eenyu jaarsi lafa tana bulchuu godaanaa tulleeti biiroo isaati as keessatti ijjeessan kana nullee ammallee asitti na'anii yoo asii ol kaanee jennee nuutini biyya wa barsiifanna jennee gara adoola deemnu hirboorarra nu qabanii nu nama 47 kaambii tana galchanii nu hidhan abbaan Huseen Jeneraal Waaqo as jira ummata keenya nama hiitan jedhanii warri kun wanni sanii fi hiine jedhanii namni nu hiisu yaada gaa jennu namni nu hidhu ijoolluma teenna OBDOdha namitti nu kennan ammoo warra Tigiree ka achi taa'u bultii 7 bulleen kaane nu gadhiisanii ammalleen jiillee shaakkisoo kaanee dhandhee achi kaanee dhandhee jidduutti nu qabanii hawaasatti nu hidhanii sila bishaan keessa siisanii isin finna jedhanii hin finne rabbi nu baase ammallee achi as deebine ammallee atoo biyya godhannu lafa marattuu atoo lolli kun nutti ka'u atoo walumaan deemnu ani anaaf Mahamad Haroo tokko waa kadhaa Kuweeti deemne atoo nu achi jirru asitti kaambii teenya atoo jirtullee ani
tana geella jirtullee ani abbaan Huseenillee waaqollee makiina fi fudhatee baqatee makiinni kun bishaan irraa fudhannaan karjuulii gadhiisee keessaa bahe. Keessaa baanaan inni achi waggaa lama as keessa olii gad deemee lola walta kaasanii lolli kun kan injifatu hin taane achiin duubatti karaa Keeniyaatiin bu'ee eega Keeniyaallee dhaqa achi keessallee ta'anii achiin duuba akka akkumaa dhaqeetiin inni nuu atuma achi tee'uu tawaaqaa isa qabatte. Akka kana keessa turre higa jirru kan ammoo namni nuti ummata keenyallee qabanne lafallee qabanne waraanallee aane ka waraanni guyyaa nurraa fixanillee hin jira kunoo amma akka lafa uraaqaa keessatti maqaa isiitu wallaalee sooddaan bira sooddatti zamaachii nu takaatee waraanni nu taka'ee akka malee nu aanii nulleen injifannee nama ganaa ijjeenne hin jennu ka du'elleen kennuma ka jeeselleen kennuma injifannu hin galle qawwee 47 hiikanne gaafa cembee hin qabanne guutumattuu waan qabanne qabanne gaafa namal baalii fi xoortaa itti nuti ergan ka cembee baccarratti ka Ropiyaallee nu arawan achitti milkii guddoo on galle gaafa asitti nama 37 nurraa fixanii horii nurraa fixan ka Ropiyaan nu aani dunuunitti lola dunuunii 78 milkii guddoo on galle atumaa kana jirru namni dur nuti sirrii waliin qabnu leeni warra amma Kuuba akka Itoophiyaa galee warri sun nu jalaa galee Itoophiyaa sirrii ta'e namara kenne isaaniyyuu gargaarsa ta'e gaafa kaan lafti aamtee gaafa duraa dubbiin tun dubbii dur dabarte ta'ammaatii miti nu gaafa san fiiltuu qabannee fiiltuu jirraa fiiltuu waggaa tokkoof ji'a 9 teenne fiiltuullee keessaa nu kaasanii bidira keessaa nu kaasanii oborsu keessaa nu kaasanii diida guddaa katamaa deeyye keessaa nu kaasanii cembee keessaa nu kaasanii tulaa keessaa nu kaasanii bicco keessaa nu kaasanii soodda keessaa nu kaasanii katamaa higaan hin jenne kana mara keessaa kaasanii warri kun lafa qabate gaafa duraa san gaafa isaan qabatan ammoo 82 akka Orobaati beeka kabsiin kun Itoophiyaa miti achi galle gaafa sansanii ijibbaanne dur lafa duuchii qabanne gaafa ammoo nuti laafne gaafa namni kenna dargi galee harka kennate sirrii teenna baase ammallee nama as keessa nuti erganii achi keessa seene horii namaafa beera namaafa tuttuqee bushaan nurratti argamte biyya keessaa nu baasan malee dur biyya guutuyyuu qabannee ture siin jedhe. Higa ammoo jirru kana abbaa Huseen walumaan jirra inni dura taa'aa kenna kunno yoo wannillee haarillee jiraat yoo wannillee jiraat yoo nuti kunno achi uraagaallee jiraan duuballee jiraat oduu wal dhagaraa turra telegiraama qabnaa telegiraama waan waliin dubbanne wama tokko irratti hojjetaa turre waan wal kilaafi jiru hin jiru wanni hamtuun hin jirtu xiqqoo kilaafni ammoo warra ala bahee kana wanni kilaafi keessa jiru jidduu islaamiyyaatiif jidduu OLF kilaafi bu'ee hatta nama mara walirraa fixee isinuun beektanii gara Hararsatti kilaafi sunillee kilaafa matoomaa malee ka bilisummaa diddaatii miti wanni biyya teenya balleesse irra guddoon matummaa barbaaduu fi horii barbaaduu malee sila lafti teenya amma qaata bilisummaa taatee jirti Oromoon ammoo akka nulaa akka allaaletti walii galtee jirti akkisii itti walii galte akkam akka higa jirtu waliin galle ka ana mataa ta'a jedhe Oromoon amma kutaa 12 kutaa 9 taatee miti kutaan 9 kantu ana mataa ta'a gosti mataa ta'a jedhe wanni Oromoo duubatti hin deemaa jira tana malee sila qaata bilisummaa jette ammallee wanni harkaa qabne kun akka harkaan hin baanne jabaachuu barbaachisa. Mee suurawwan keessan haa yaadannu amma suuraan kun ka'ee nuti isin harkaa arganne. Suuraan kun Kataakalaa Uturaa Uddaati. Nuno kun warra kaameeraan nu laalutti agarsiisatuma himna. Kataakalaa jettani Taakkalaan kun namni maal? Taakkalaa Uturaa Uddaa kun waraana gaafa waraana ani waggaan sani inni illee waraana asii ana fuudhee Soomalee geesse waraana mataa ta'e Korneela lolchiisaa ture. Tole isa fidaam kun yoo suuraan kun ka abbaa isaati Uturaa Uddaa dur bulchaa biyya tanaati baalabbaata ture. Ilmi xiqqaan bira jettu kun isa Taakkalaadha. Taakkala ilma isaa ka booda goota ta'uuf deemuusan jarri tattaa'u kun yoo jarri tattaa'u kuni mee namatti haa argisiisnu kuni Jeneraal Waaqoo Guutuuti. Kaatii adii kun kuni